harka fuun akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa kooti har'a viidiyoo gosa lammaffaa isinii qabadeen dhiyaadheera kan guyyaa irraachaadha. Innis maali? Foolder yookaan vaayirasii foolder keenya keessa jiru bifa ittiin balleessinudha. Innis shortcut adda addaa kan kompiitara keenya biizii godhanii kompiitara keenya keessatti hin barbaachisne. Innis akkamittiin isinitti fakkaate? CMD baafanna. CMD jenna. Kana boodatti asirratti bifa salphaa ta'een net start space goone aanoo jenna. Click goona. Kana keessaati amma kanneen listening yoo jedhate vaayirasii hin qabnu jechaadha. Established kan jedhu yoo jiraate immoo jecha am fakkeenyaaf hanko keessa irra established kan jedhu hin jiru. As a sample ishee garraa tokkoffaarra jirtu kana fudhanna. PID ishee meeqa? 816dha. Kanaafuu maal goona utuu established kan jedhu kun listening tu jedha ta'ee jechaadha. Maaliif ree inni vaayirasii waan ta'eef maal goona PID ishee qabannee ishee kana jechaadha. 816 isheetu kana maal goona task managerii keenya bananna. Task managerii open goona. Kana booda task managerii keenya keessa deemnee processing warra kana keessa warra processing kana keessa jechaadha. Kan PID isaa PID detail jira. As keessa dhufna PID isaa barbaadna. An keenya inni amma kana meeqa ture? 816. Kana keessa 816 kan qabu barbaadna. Kunooti utuu kun vaayirasii ta'e established utuu jedhee ta'e dura kanarratti yeroo ilaallu kana keessatti utuu established jedhee ta'e as dhufnee 816 ishee qabdu kanaa jechaadha. Bakka kana dhufnee kana indi taaskii jenna turre. Indi taaskii gochuun nan barbaachisu. Kanaafuu yoo waan keessan akkas ta'ee ta'e yoo isinii danda'ame irraatii dilata godhachuu yaala. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Daawwiti Darajjeetii Yuunivarsiitii Jijjigaarraa.